harka fuune shamaa walii galaanii dargaggoof shamarran hawwan manguddoon baganuuf jiraatan jiruun waan guddoo baganuuf jiraatan jiruun waan guddoo duula bobbaadhiina meeqarraa hafne galata waboo fi qeerroon as geenye herbaata rasaasaa warri ta'ee darbee osoo jiraataniif garaan nu aare herbaata rasaasaa warri ta'ee darbee osoo jiraataniif garaan nu aare diidime sabarii horraaduu safaa balakkeessa tokkoon walitti nu fidee gooftaan waaqaaf lafa dhugaan lakkoo dhalee cabee sirne moofaa yoo dagaa taate malee yoo gufuu taate malee eenyu bakka taphaa yoo dagaa taate malee yoo gufuu taate malee eenyu bakka taphaa duula bobbaadhiina meeqarraa hafne galata waboo fi qeerroon as geenye herbaata rasaasaa warri ta'ee darbee osoo jiraataniif garaan nu aare inni kalee yaa'ee imimmaan keessanii qeerroo lafeen jabde kichuutti muranii dhiiga boochisanii reeffa ilma ishii irra teessisanii dhiiga isaaniitu firaa of daraare ililchi yaarme hin boohini dhiiga isaaniitu firaa of daraare ililchi yaarme hin boohini Oromoo sabni koo dhiiraa dhalaanii harka fuune shamaa walii galaanii dargaggoof shamarran hawwan manguddoon baganuu jiraatan jiruun waan guddoo baganuu jiraatan jiruun waan guddoo Marii odeeffannoo sona seenaati hordoftoota keenyaa obbo Biraanuu Baldaa fi obbo Daawit Dheeressaanis barbaadaa teessisaa kanaa sagantaa marii irraa qabannee dhiyaannee jirra akkan wajjiniin turtan isin affeerra beeksisa gabaabduu kanaan booda walitti deebina. Baga Guyyaa Gootota Oromoo bara 2020 singa'e Guyyaa Gootota Oromoo bara kanaam akka beekameef barametti bakka tokkoof galma tokkotti wal arganii kabajuuf sababa dhibee koronaaf jecha hin danda'amne ebila 18 bara 2020 sa'aa 3 waaree boodaam akka lakkoofsa sa'aa diisitii eegalee bakka hogganoonni adda bilisummaa Oromoo olaanoon argamanitti karaa sarara Facebook, Paaltook fi Zuumitiin addunyaa biyya alaa kana guutuu keessatti kabajamee oola. Leelliftoonni fi jaalattoonni guyyaa kanaam akka qooda keessaa fudhatan kabajaa guddaadhaan gaafannaa. Galatoomaam birkii adda bilisummaa Oromoo biyya alaa. Daawitiif Biraanuu baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eegde barbaada. Baga Guyyaa Goototaas kabajuu kan bara 2020 kanaan isin ga'e. Baga waliinuu geenye galatoom. Baga waliinuu geenye jaalla kiyya galatoom. Haa ta'u gaarra kan inni irratti isin affeeres dhimma Guyyaa Goototaa bara kanaatiin
guyyaa goototaa bara 2020 kana akka yeroo kaanitti biyya keessaaf biyya alaattis galma keessatti wal arganii bakka tokkotti walitti dhufanii kabajuun haala dhibeen koronaa mudateen hin danda'amne. Garuu sarararraan kan biyya keessaas bakka adda addaatti keessumaa biyya keessatti jala bultiinsaas guyyaansaas kabajamaa jiraachuudha argaa jirra. Nu biratti biyya alaa kanatti akka waliigalaatti addunyaa biyya alaa kana keessatti gaafa ebila 18 kabajamuudhaaf akka jiraatu yaadni jira. Beeksisni isaa borurraa qabee gadhiifamuu danda'a jennee yaadna. Maalumaafuu egaa bagatti isin ga'e guyyaa kanaan jettan jennee guyyaan goototaa kun seenansaa dheeraadha. Bal'inaan irraa sa'uudhaaf yeroo dheeraa gaafata. Haa ta'u malee waanuma gabaabaadhaa irraa kakaafna. Akkamitti simattanii guyyaa goototaa kana kan bara kanaa kana asumarraa yanee gala gaafii gabaabaa kanaan biraanuu sirraan eegalaame. Ulfaadhoo barbaada guyyaa goototaa seena qabeessa kana asirratti naaf heeruu keetii fi waan kana hamma ogummaa keenya akka dubbannu nu dhiyeessuu keetii fi guddaa galatoomisin jedha. Egaa guyyaan seena qabeessi kun Oromoo keessatti dhugumaan bu'uurri isaa eecha akka eegale hubannee yoo ilaallelyyuu garuu irra caalan isaa warra eenyummaa isaaniitti amananii saba isaaniitiif jedhanii too jiruu isaanii hanqaban dhiisanii bosona shinnigaa keessatti warra wareegamanii kan laallatudha irra caalaa. Maaliifii gameeyyonni adda bilisummaa Oromoodhaa han bakka tokkotti guyyaa tokkoon shiftoota Sumaaleetiin dhumatanii. Egaa kun maal yoggaa jennee amma isa dubbachuu odoo hin ta'in waa'ee gootummaatitti akka ceenuun barbaada. Kanaa warri kana qopheechanii gara fuulduraatitti miidiyaa kanarratti dhiyaachuun isaanii waan maluuf ani waan seenaa san duuba deebi'ee dubbachuu odoo hin taanin waan nu laallatu waan ummata keenya laallatuu fi goota jechuun maal akka ta'e xiqqoo irraa tuquun barbaada. Eegan kana jedhee booda kan sabaaf du'ee fi kan saba ajjeesee du'ee goota jedhamee too yaamamuun hin danda'amu. Kan sabaa jedhee too du'etu goota jedhamee too yaamamu malee warri ummata isaa sab'isaa salphina waaroo salphinaa uffatee deemu fi waaroo salphinaa uffatee du'e gootatti lakkaa'amu. Warri waaroo salphinaa uffatanii too du'anii gantoota jedhamanii too waaman. Akkasumas mirga saba isaatiif jedhee qabeenyas jireenyas dhiisee bosonatti galee corroqa dhugaa aduu fi rooba odoon lagatin keecha deemaa saba isaatiif falmatu goota jechaan. Namni hubatee too laaluun kan irra jiru Oromoonis hubattee laaluun kan irra jiru isa kana. Egaa biyyi goota hin qabne gabrummaa jala jiraatti. Hangoota qabutu biyya isaa walaboomsee eenyummaa isaa itti argisiisee bilisummaa saba isaa gonfachiisa. Kanaaf qabsaa'onni Oromoodhaa ammas ta'e duris kan itti darban. Kanis yeroo ammaa kanatti bosona keecha odoo ogummaa hin dhabin odoo qabeenya hin dhabin biyya isaatiif jedhanii saba isaatiif jedhanii too bosona keecha jooraa jiranii fi gaara fi baddaa gammoojjii keechatti dararaan ummata isaanii waan isaan quuqefi quuqama kanaaf falmachuudhaaf warra baanii yeroo ammaa kana warreen kana gootota haqaa jedhamanii too yaamamuun kan irra jiru malee faallaa sabaa deemaa murtoo sabarratti dabarsaa saba dhabamsiisaa akka jiruuf jireenyi gadadoodhaan sabni jiraatu gochaa warri deemu gootota jedhamanii too yaamamuun irra jiru.
kana hubachuu irra jira Oromoon jedha. Asii wannan qabu waan ammaatiif asumatti kanan dhaaba barbaada. Fayyaa ta'e Biraan gaariitti ibsitee Daawit akkuma Biraanuun jedhe ka'umsi kabajaa guyyaa goototaa bara 2080 gootonni qabsoo Oromoo adda bilisummaa Oromoo keessa akka hogganaatti dirqama addaa qabatanii gara Sumaalee deemuudhaatti imalarra turan Shinniggaatti shiftoota Sumaaleetiin qabamanii wareegamuu bakka tokkotti wareegamanii boolla tokkotti awwaalamuu isaanirraa ka'a. Ka'umsi isaa sanaa ta'u malee guyyaan kun sababa sanaan kan sana gootota sana duraas gootota sana boodaas in laallata kabajaan kun akka fedhettiyyuu sadarkaa siviilittis haa ta'u sadarkaa hidhannootiin qabsoo keessatti wareegama kanfalame hundaa ilaalchisa. Achi kaasee wareegama waggaa 400 fuuldura Walloo irratti kanfalame dabalatee adda bilisummaa Oromoo immoo akka jaarmaatti dhaabbate 1980 amma wareegama Shinniggaatti fi sana booda har'allee yeroo nuti haasa'aa jirru keessatti wareegama gugurdaatu kanfalamaa jira. Guyyaan goototaa kuni kana ilaallataa jechaadha. Kan duubaas kan fuulduraas gara fuulduraatti amma asirraa kaasee gara fuulduraatti illee amma biyyi keenya bilisoomtuu fi gaafa biyyi keenya bilisoomtes bilisummaa tiksuun biyya tiksuun waan itti fufuu qabu ta'a waan ta'eef kana hunda ilaallata. Kana keessatti gaafidhuma Biraanudha kaasirranii siifis kaasa guyyaa kana simatan waan namatti dhaga'amu jira. Wareegama kanfalame wajjiniin bu'aa argame wajjiniin dukkana sana keessaa ka'ee iddoon har'a jirru wareegama guddaa qabaatu illee malee har'a keessatti ifa gara bilisummaatti nama ceesisurra dhaabbannee dubbachaa jirra. Isa kanarraa kaanee akkamitti simatteedhuma sanattan si geessa isuma Biraanudhaa kaasee waan Biraanuu kaasirratti waan dabaltoo qabaatte. Tole bareeda galatoomii barbaada. Biraanuun wanna hundaa ibsee jira. Guyyaan kun guyyaa goototaati. Guyyaa goototaa kana durmaanuu guyyaansaa yeroo murtaa'u guyyaa gootota qabsoo uummataa irratti wareegaman kabajuudhaafi. Kanaaf kun immoo qabsaa'ota qabsoo uummataa haqaa irratti wareegaman Oromoota gaafa guyyaan kun murtaa'e duraa qabee erga Oromoon gabummaa jalatti garee qabee warra qabsaa'ota du'anii fi amma ammaatti warra wareegamaa jiranii fi guyyaa hundumaafuu kan tajaajilu jechuudha. Gootummaan kun garuu guyyaa gootota qabsaa'ota Oromoo haqa Oromoo irratti wareegamaniif jechuudha. Kun akkana ta'ee otoo jiru guyyaa irraa kana ani akka kootti dhugaa duraan namni baay'inaan walitti dhufee guyyaa kana irratti kabajata. Amma garuu haala yeroodhaa dhukkuba yeroo ammaa kanaani namni manuma mana isaattidha kabajaa. Garuu immoo haalli sun ta'ee akkan argaa jirutti miidiyaa irraa fi feesbuuk irraa fi haala adda addaatti yeroo ilaalu namni mana isaa keessatti hansaa godhatee qabsaa'ota isaa wareegaman kabaja godhuudhaaf kabaja akka qabuuf mana isaa irratti taa'eet feesbuukiidhaan dabarsaa ture beektee. Kanaaf kuni sadarkaa guddina qabsoo Oromoo wareegama namoota kanaa ta'aniif kabaja Oromoon qabuuf hancalaqqisuudha turee natti mul'ate jechuudha. Kanaaf garmaleen sadarkaan siyaasni Oromoo goota isaa kabajuu fi goota isaatiif laalchi inni qabuuf garmalee na gammachiisee jechuudha. Kanarraa kan ka'e anis guyyaa irraa kana gootota qabsoo kanarratti wareegaman yaadadhaa. Qabsoon kun sadarkaa irra jirtes wareegama isaaniitiin ajaa'ibsiifachaa akka kanatti dabarsaa ture jechuudha. Jaallati. Bareeda. Akkuma jettanii guyyaan kun
dukkana keessaa baasee ifa har'arra dhaabbannu kanaan guyyaa nu ga'e wareegama gootota keenyatiin as geenye asirra dhaabbatanii naa ilaalan egaa akkuma isinuu jettanii gaddis gammachuunis hin jira. Gammachuun dhugumatti haala rakkisaa fi dukkana sana keessaa baanee dhaloonni kun qabsoo kana dhaalee bilisummaan uummata kanaa fi walabummaan biyya kanaa kan hin hafne ta'ee mul'achuusaa arguurraa namatti dhaga'ama. Gaddi immoo wareegamni kaleessa gootonni sun miliyoonotaan itti kanfalan har'allee nurraa dhaabbachuun hafee daa'ima jaarsaa maanguddoo beera ulfi otoo nafin wareegamni lubbuu fi qaamaa kan qalbii itti kanfalamaa jiraachuu saamoonni akka gaddaatti namatti dhaga'ama. Haaluma kanaan simatama jechaadha. Isinis kanuma ibsitanii. Fayyaata gaafii itti aanuttanii isin dabarsa. Guyyaa goototaa kabajuun faayidaan isaa hedduudha ta'uu danda'a. Dhaloota keessatti addunyaa kanarratti addunyaan hunduu goototaa fi guyyaa qabdi. Guyyaa sana kabajuun hiikonsaa akka adda addaati. Akka Oromootti guyyaa kana kabajuun guyyaa gootota Oromoo kabajuun Oromoodhaaf hiikoo maalii qabaataa? Faayidaa akkamii qabaatas jedhamee yaadama biraan uume? Ulfaadhu obbo Barbaada gaaffii kana naa dhiyeessuu keetiif. Egaa waan kana yoggaa dubbannu waan Oromoodhaaf ta'u duwwaa odoo hin ta'in diinni keenya immoo maal nurratti malaa maalis godha kan jedhu tuqeetoo bira darbuu barbaada. Egaa hiree kana eegan argadhe. Maal jechuu kan kooti Oromoon biyyasaa akkuma tuqxe biyyasaa eega dhabeen booda qabsoo isaa hin dhaabne ittuma fufee hamma har'aatiin daandii qabsaa'onni Oromoodhaa baasanii fi xurree gootonni keenya lafa nuu kaa'anii imalaatuma deemaa jira. Kana keessatti aparteen immoo iyyuu waan sani dhaamsuudhaa fi wanni inni hin goone hin jiru, gaarri diiguu inni hin barbaanne hin jiru, sululli inni cufeetoo doofaa godhee uummata keenya dhabamsiisuudhaa fi hin goone hin jiru. Kana keessatti baroota ammaa keessa waan nu mudatamanii tuquu barbaada. Innis kan akka daadhii galaanii qabsaa'otaa fi wallistoota artistoota ija uummata Oromoodhaa kan ta'ani haqa Oromoodhaa warra baasanii fi onnee Oromoo keessatti waan diinni Oromoo nurratti dalagee dhaqee waan tuqee fi shorokkeessitoonni biyya keenya qabatanii kan akka Abiyyii faanti jala deemtuu isaa wajjiniin nama kana ajjeechisiisan. Oromoon kana beekuu qabdi. Warri Oromoo yeroo ammaa Oromiyaa fi Oromoo gabroomsuudhaa fi qophaa'aa asiifachi shurshuraa deemanii wanni isaan odeessani faallaa qabsoo Oromoodhaa, faallaa seenaa Oromoodhaa, seenaa gabroonfatootaa ol kaasanii kan immoo iyyuu qabsaa'otaa dhabamsiisuu warra barbaadanidha. Oromoon kana hundaa inuma beekti, garuu riphxeetoo taa'uun isiirra hin jiru. Eegam malaa fi maltuun teenya dhumatteen booda dhumaatiin caalu nurra waan dhufuuf dammaqxee diina isiidhaa kan isiirra akka saggoo ummata keenyarra warra taa'etoo jiru kana akka waanjodhaa ofirraa fonqolchuun amma. Yoo amma darbee biqilli tuni yoggaa bubbultee hadhaa taati. Kanaaf Oromoon kana beektee warra kana ofirraa kaaftee qabsoo ishii kan dhiiga ilmaan isaaniitiin asiin gaanii fidanii balbalaan gaanii jiran kana xumura itti godhuu qaban.
Kanaaf waboo faana dhaabbatee uummanni Oromoodha. Waraanni adda bilisummaa Oromoo amma kan adda bilisummaa Oromooti miti. Kan uummata Oromooti. Kanaaf kan isa keessa jiru, saba isaa keessa jiru, faana kan jiru, tiruu isaanii tokko tokko suuta jettee diinni guurtee fixuudhaaf waan deemtuuf kana Oromoon dammaqee amma tana odoo hin bubbulini ofirraa kaasuu qaba. Isa gochuudhaaf immoo gamtaan qa'uu qabna. Kanaaf akka dhaaba adda bilisummaa Oromootitti waan isaan bu'uurfatanii lafa kaa'ani galma adda bilisummaa Oromoo calqaba caccabsuutti waan eegalaniif qabsaa'ota haqaa hidhuu waan eegalaniif kana Oromoon callistee ilaaluun ishiirra hin jiru. Egaa maali? Falli kan abbaati. Mallis kan jaarsaaf jaartiiti. Jabeenni immoo kan lafaa dhufaati. Hojiin immoo kan qeerrooti. Qeerroon xumura itti gochuu qabdin jedha. Kanumaan gara kootiin waan ammaaf qabu murfaadhu jaarsa. Bareeda bire ayyee waan ati wareegama kanfalamuudhaaf jiruu fi diina harkatti nu qabu ilaalchistee bal'inaan ibsite. Akka gaafichi guyyaa goototaa kabajuun Oromoodhaaf hiikoo maal qabaataa fi faayidaan isaas maal ta'a kan jedhu isuma keessaan baatee egaa waan amma kana kakaafte. Daawite gaafiiwwan biraanuudhaa kaasee fi akka kan biraanuun ibse kanatti dabaltee waan itti hidhaatu yoo qabaatte waan jettoo qabaatte. Guyyaa goototaa Oromoon bara dheeraadhaaf akka adda bilisummaa Oromoo keessatti achirraan tarkaanfatee immoo kan uummata Oromoo hidda ta'e biyya alaa fi biyya keessatti kabajamaa jiraatee har'alleen kabajamaa jira. Guyyaa kana kabajuun Oromoodhaaf hiikoo maalii qabaata innaa jennu maal warri kaan akka jedhanitti guyyaan kun guyyaa bilisummaadhaaf jecha wareegamni itti kanfalame. Wareegamni kanfalame sun immoo dhaloota dammaqsee eenyummaa isaa akka hubatu caba koloniin cabse keessaa addaan facaatii uumame keessaa afaanii seenaa aadaadhaan dhabama keessaa baraaree gara ifaatti har'a nutuyyuun akka dhimma keenyarraa baanee akkanatti dubbannu dandeessise. Guyyaa kana kabajuun kan kaleessaa gootota kaleessaa yaadachuudha, gatii kanfalamee fi kabajaa kennuudha warra jedhantu jira. Gootota gatii bilisummaa sabaa fi walabummaa biyyaaf kanfalan yaadachuun, kabajuun, leellisuun egeree biyyaatiif goota biyya eegu, goota kabajaa namatti godhu horuudhaaf, baasuudhaaf gargaara. Faayidaan isaas, hiikoon isaas, faayidaan inni qabaatus kanaan walitti hidhata warra jedhutu jira. Ati akkamitti ilaalta? Waan itti dabaltu qabdaa? Eeyyani uummanni goonni isaa maaliif akka du'ee fi goota isaa du'e sana kan hin kabajne gara fuulduraa fi illee goota uummachuun rakkisaatti ta'a. Kanaaf uummanni Oromoo gootawwan isaa qabsoo isaa irratti wareegaman kana bu'aa isaallee argee qaamni isaaf du'e kun maaliif akka du'e illee hubateetidha. Kabajaa jira. Kabajni sun immoo ofirratti ofumaa kabaja kennuudha. Qaama du'e sana qofa otoo hin ta'in yookiin immoo qaama uummata isaatiif jedhee wareegame sana qofa otoo hin ta'in qaama isaa wareegame sana kabajuun ofii uummatuma sanaafuu ofii kabaja kennuudha. Kun immoo uummata tokkoof fuuldura isaa ibsa. Qaamni goota isaa kabajate yookiin uummanni goota isaa kabajate jala goonni akka dhalatu godha. Maalirratti fi maaliif akka du'e hubata. Kanaaf
sadarkaadhaan waan goonni isaa irratti du'e sana bakkaan gaachuuf qaama ummaticha keessaa kan dhalatuu fi jenereeshiniin sadarkaadhaan qaamni irratti du'e sun wanna irra hin geenye qaamni itti dhufe qabsoo sana itti fufee qabsoo sana akka bakkaan gaafatu akka bakkaan gaatu godhaa jechuudha. Kanaaf akka ummataatti qaamni goonni isaa irratti dhume ummatichi kabajachuun ofii kabaja uumuudha. Fuuldura isaallee ifa godhuudha. Warra du'eef immoo galata galchuudha. Kanaaf Oromoon akka kanatti laalullee qabaa jedhee yaadaa jechuudha. Bareeda. Ulfaadhu Daawit. Haa ta'u gaafii itti aanuttanii isin keessaa maddee isarra isin tursiisuudhaan danda'a. Guyyaa goototaa maaliif akka kabajnu maal akka ta'e guyyaa goototaa kabajuun hiikoo maalii akka qabaatuu fi faayidaa isaa kan jedhu gaafii lamaan kana keessatti ilaaltanii xiinxaltanii jirtu. Hordoftoota keenya obbo Biraanuu Baldaa fi Daawit Dheeressaa wajjiniin mata duree guyyaa goototaa ilaalu irratti mari'achaa jirra. Gaafii dhiyaataa jiruu fi deebii kennaa jiru. Gaafii sattaanutti isaan dabarsuu fuuldura beeksisa gabaabduu kana dhaggeeffannee walitti deebina. Baga guyyaa gootota Oromoo bara 2020tiin isin ga'e. Guyyaa gootota Oromoo bara kanaam akka beekameef barametti bakka tokkoof galma tokkotti wal arganii kabajuuf sababa dhibee koronaaf jecha hin danda'amne ebila 18 bara 2020 sa'aa 3 waaree boodaam akka lakkoofsa sa'aa diisitii eegalee bakka hogganoonni adda bilisummaa Oromoo olaanoon argamanitti karaa sarara Facebook, Paaltook fi Zuumitiin addunyaa biyya alaa kana guutuu keessatti kabajamee oola. Leelliftoonni fi jaalattoonni guyyaa kanaam akka qooda keessaa fudhatan kabajaa guddaadhaan gaafannaa. Galatoomaam birkii adda bilisummaa Oromoo biyya alaa. Haa ta'u Biraanuu akkuma gubbaatti gaafiiwwan kakaase kana keessatti ilaaltan gootota bara dheeraa waggootii hedduudha. Waggaa bara 1980 guyyaa gootota keenya addi bilisummaa Oromoo akka kabajamuu fi murteessee kabajamuu calqabee kana fuuldura gootonni hedduun miliyoonotaan lakkaa'aman wareegaman. Akkuma disila tuquudhaaf yaaleen jaarraa 16ffaa akaakayyuun abaabayyuuwwan keenya biyya alagaadhaan irraa dhuunfatame deebisanii qabachuudhaaf duula godhan. Biyya diinan qabatame waraananii deebisanii dhuunfatan. Biyyi isaanii akka hin dhuunfatamne alagaadhaaf akka hin dhuunfatamnee fi wareegama guddaatu kanfalame. Deebisanii biyya sana qabachuudhaafis immoo biyyarraa alagaan dhuunfate jaarraa 16ffaa keessa wal ijaaranii gadaa haaromsanii deebisanii qabachuudhaafis wareegama guddaadhaan sana raawwatan. Jaarraa 18ffaa keessa immoo deebinee gargaarsa warra dhiyaatiin Minilik gargaaramee qawweedhaan uummata keenya qabannaa aadaatii fi gootummaa dhalootaa malee homaa harkaa hin qabneen caalee cabsuu keessatti tufaa munaatii eegalee gullallee galaan tuulama waliigala irraa eegalee falmii guddaadhaa akka biyyi isaanii daangaan isaanii hin cabne salphina hin uffanne wareegama guddaadhaa kanfalan. Tuulamni cabee sikkoo mandoo waggaa 8 fi waraana Minilik cabsee damu'atee booda humnuma nama kakaase kanaan caalamee cabe. Sana keessattis wareegama guddaadha kanfalle kunoo kan akka armamuraa aannolee ce'ee calanqootti uummanni keenya ituu bannaa wareegama guddaadha kanfale biyya isaa ittisuudhaaf kabajaa dhalootaa tiksuudhaaf. Achi garagalee amma
daangaa biyyi keenya qabdu hunda keessatti amma wal caalaa qabaatu malee wareegama guddaatu kanfalame. Sun hunduu gootummaa biyyaaf jecha bilisummaa fi kabajaa sabaaf jecha kanfalame. Iddatti bilisummaa Oromoo hundaa'ee qabsoon kun hititee daangaadhaa amma daangaatti dhaloonni hunduu akka jaarmaatti qabsaa'uu calqabeeyis wareegama ulfaataatu kanfalame. Sirna dargii keessatti sirna APRDF Ihaadig keessatti wareegama ulfaataatu kanfalame. Waggaa lamaan kana fuuldura jijjiirama jedhamu kana uumuudhaaf fiduudhaaf qeerroon bilisummaa Oromoo har'aa abbaan argee akkuma argetti harkatti naqatee keessaa qoosu kun tooftaadhaan ijaaramee seerri fi sirni itti tolfamee wareegama gurguddaa kan akkuma dhiyootti namuuyyuu yoo irraa dubbanne yaadachuu danda'u bara 2016 arsadiitti daqiiqaa 2-3 keessatti dhaloonni kichuun sun 700 ol samiidhaa lafaa rasaasitti roobee wareegama guddaa sana kanfalee biyyeetti dabalame. Sana hundaan booda har'a warri masaraa jiran kun diinummaa waggaa 27 keessaa urgufatanii afaan qabsoo dubbatanii qabsaa'ota fakkaatanii qabsoo wareegamna amma sanaa fidee Finfinnee jidduudhaan ga'e butanii barcuma qabatan. Har'a waggaa lamaan kana keessatti wareegama sana dura waggaa lamaan kanaan fuuldura kanfalamee hin beekamne wareegama salphina uffate uummanni keenya kanfalaa jira. Guyyaa gootota keenyaa har'a guyyaa goototaa duubaa kaafnee seenaadhaan irraa tuttuqaa jirru kana kabajaa jirrutti gootonni wareegama sadarkaadhaan walharkaa fuudhanii itti wareegamaa mar'imaan itti dhachaa qoree aduu fi daggalaan roobaan itti makaraa asiin ga'anii maqaa qabsoo karaa nagaatiin mudhii irraa qawwee isaanii hiikkatanii Finfinnee seenan har'a gidiraa fi hidhaa salphinaa fi ajjeechaa hamaatu irratti raawwachaa jira. Inni akkana jennu nama baay'ee irraa dubbachuu kumaatamootatu wareegama kana waggaa lamaan kana keessatti kanfalaa jira waan ta'eef namoota amma murtaa'an maqaa irraa kaafnee dubbachuudhaaf jiran. Kaan akka sabaatti waan Wallagga irratti ta'e, waan Gujii irratti ta'e, waan Boorana irratti ta'e, waan Walloo fi Karrayyuu irratti ta'e, waan Sikkoo Mandoo Arsii fi Baale keessatti ta'e, waan Shawaa dhiyaatti ta'ee fi ta'aa jiru. Kun hunduu akka sabaatti rasaasa summii xiyyaararraan mootummaan maqaa Oromootiin masaraa Minilik jiru kan wayyaane nuun goone kan dargii nuun goone uummata keenya irratti uummata nagaa irratti roobsuu dabalate wareegama gurguddaatu kanfalame akka sabaatti. Akka hogganaatti amma gaa namoota xiqqoorraa dubbannaa jennu namoonni maqaa kaafnu kun hunda warra haala kanaan gidiraa harka mootummaa kanaa keessatti jiruuti ilaala. Abdii Raggaasaa yeroo baay'ee sagantaa keenya keessatti maquma isaa akka kaafnu. Garuu hoggana olaanaa dhaaba kanaati. Mudhii isaarraa qawwee hiikkatee kan galeef maqaa nagaatiin. Abdii Raggaasaan waggaa lamaan kanan qaamaan argee wajjin hojjedhe. Qajeelfamni inni kennu nama waraanaa adda bilisummaa Oromoo bara dheeraadhaaf hoggane fakkaatu. Dhugumaan
keessa isaatii nama nagaadhaaf ta'uu hojjetu ta'uu qaamanan qajeelfama sarraa fudhadhee hojjedhee arge. Nama nagaa kanaa sababa itti bu'anii hidhuu duwwaa miti. Maatinsaa, firrisaa fi jaallansaa bakka inni jiru akkan argine miliksanii jiru. Kaayyoo fufaa yaadoo kababaa milkeessaa hirkoo namoonni biroo gaazexeessonni waaqoon oolee dassuu duulaa kun hunduu warra yakka akka mootummaa kanaatiin manni seeraa bilisa gadhiisee abbaan alangaan kassasiisu jedhee kirsii isaanii irraa kaasee mootummaan Abiy caasaan tikaa fi poolisii humnaan qabee manadhaatti rakkisaa jiruuti. Biyyi Oromiyaa kun kan eenyuti? Kan warra shiftoota kanaa waggaa 27 uummata keenya jeesaa ba'ee afaan qabsoo dubbachuudhaan har'a masaraa mootummaa jiruu kana duwwaadhamu dhuguma kan Oromoo waliigalaati. Akkamitti ilaalama? Yakki jara kanaa maali? Mee yaaduma keessan babal'isaa irratti kennaa biraan sirraan eegala. Ulfaadhu obbo Barbaada waan baay'ee tuttuqxee jirta. Gara seenatitti deemnee too waa'ee biyya keenyaa yoo kan dubbannu taa'ee fagoo deemsisuu mala. Haa ta'ullee malee seenuma jara kanaa warra goolissitootaa kana duwwaan akka dubbadhuun barbaada. Kaan seenadhaaf dhiisee yeroo qabaachuu malla irratti haasofna. Oromiyaan bal'oo ta'uu isii uummanni Oromoo garuu akka hubataniif xiqqoo tuqee tanan bira darba. Kuush jedhamee too kan yaamamu Oromoo ta'uu akka Oromoonni hubataniin barbaada. Biyyiti immoo Oromiyaadhaa. Ijiptii qabdee hamma dhaqxee too kaaba Afrikaatitti daangan isiidhaa uummata kanaan nuuba fi kuushin akka bultu seenan barsiisa. Isa san seenadhaaf achumatti dhiisetan waan ammati tuqxe kanatti dhufa. Egaa uummanni keenya yookiin uummanni Oromoodhaa yookiin sabni gabroomee waanuma xiqqoo takkatu waan dhugaadhaa itti fakkaata. Garuu warri tanaan dura uummata gabroomsaa ture akkamitti akka gabroomsaa ture waan beekuufi kan isaan beekanii haqaa miti. Kan isaan dhufaniin qawweedhani. Kan isaan biyya keenyas qabatanii qawweedhani. Oromoon san daganne, san irraaffanne, nutti fakkaate goobanaa daacceetti daganne. Odoo goobanaa daaccee dagachuu baannee Tuulama nama 57 bool'a tokkotti ogeeyyiin uummanni Oromoodhaa akka rogeeyyitiitti fi akka beektotaatitti ilaalanii bool'a tokkotti jiruu isaanii awwaalee saniin booda dhufeetoo biyya Tuulamaa eega mo'atee akkasumaan sududaan karuma hundattuyyuu darbe. San yaadachuutu uummata Oromootirra jira. Yeroo ammaa kanatti goolessitoonni goobanaa daacciti goota godhatan. Dhuguma isaaniiti. Maaliif? Han isaan yaadanii fi wanni isaan fedhanii biyya haqa qabdu kana haqan qaalanii saba walaba ta'e kana gabroomsanii biyya bilisa taate tana bitanii harka isaanitti galfachuu waan barbaadaniif. Kana Oromoon beekuun ishiirra jira. Kanaaf falmi deemu gootota keenya kan amma hidhamanii jiranis kan gara fuulduraatitti itti fufus dandamuu kan danda'u yoo nuyi gamtaan kaane keechaaf alaan suduudan dhaabbannee qotee bulaan, daldalaan, barsiisan, barataan, waraanni, miseensi waraanaa, poolisiin maqaa Oromiyaatiin yaamamu ilmi Oromoodhaa kan Oromoo keechaa dhalate hundu kana hubatee ka'ee saba isaa wajjiniin dhaabbatee seenaa isaa kan
daangarraa dhabamee biyyi daangarraa haqamtee haqanqaalamtee kaaftee san galmaan ga'uuf kaayyoo adda bilisummaa Oromootii fi kaayyoo waboon qabatee deemu kanatti makameetoo diina kana xumuratti gochuu qaba. Isa san duwwaadha wanni nu barbaachisu. Alaan alaan nu barbaachisu. Wanni nu feenu maaliin walabummaadha. Walabummaan kan dhuftu dhiigani. Dhiigaa jirra. Eega dhiigaa jiraanne mooyyuu xumura itti godhuun dirqama keenya malee diinni naasuu nuu qaba. Ilmaan abbaa gadaati. Afaan Oromoo dubbata. Oromoo natti fakkaatan nu baasu. Han dur jaraa barachuu qabna. Kanaan booda nugaa gowwummaan xumura itti godhuudhaaf hundi keenya kaanee dammaqnee diina kana warri duraanuu dubbatanii too jiru nu shorokkeessitoota jedhan eega shorokkeessitoota ta'anii maal eegna maaliif galma kennineeni lafa keenya eeyyee warra burjaajina nurratti kaa'ee haqa ummata Oromoodhaa qanqaalee miidiyaa qabatee too deemu sani adabadhaa jechuu ni qabna. Kanaan booda nam tokkollee Oromoon dhaggeeffachuu ishiirra hin jiru. Ilma ishii kan isii faana jiru kan miila qullaa bosona keessa deemu san duwwaadha kan isiidhaaf ta'u kanumaan xumura itti gochuu qabnan jedha. Guyyaan goototaatis isa kana galmaan ga'uudhaaf akka dammaqnee ilaallu waan gootonni keenya godhan waan isaan nu bu'uureessan waan isaan asiin nu gaan xumura itti goonuu jedha. Kanuma. Galatoom Biraanuu. Daawit akkuma Biraanuudhaa kaasee Biraanuun isirraa dubbate gootonni warra salphattuuf gantuu harkatti salphachuun gaafa lola keessaatti otoo wal lolanuu ta'uu danda'a. Humnaan caalamanii qabamanii hidhamuun, ukkaanfamuun, ajjeefamuun ta'uu danda'a. Garuu karaa nagaatiin gootonni mudhii isaanirraa hidhata isaanii hiikkatanii maqaa nagaatiin biyya abbaa isaanii keessatti galan kan akka Abdii Raggaasaa fi Jaallansaa hedduun gantoota waggaa 27 TPLF jalatti ergamaa turanii fi har'alleen sirna gantummaa sana bakkaan gaachuudhaaf deeman akkuma Biraanuun jedhe warri goobana daachee goota godhanii leellisan harka xurii sanaan Abdii Raggaasaa qabatanii hidhanii hidhuu duwwaa miti miliqsuun Oromoodhaaf maal jechaa ta'a akkamitti ilaalama? Mee yaada kee nu qooditii sagantaa keenya gara xumuruutti deemna. Tole barbaada galatoomii ilaali rakkoon gootni namni gootummaa qabu goota hin marar goota irratti hin roorrisu. Waan hin qabne yeroo goota biratti hin mimillata beektee. Kanaaf wanna kana godhuu dura warri kun eenyu isaanii jedhaniitu beekutu barbaachisaa beektee. Wanna godhan kanaafanii nama tokko maaf kana godhee kan jettu nama sana sadarkaa eegdu sanarraati yoonni adeemedha. Ani garuu akka kootti durumaanuu qabsoo kanaa haajaakii godhanii itti fakkeessuudhaaf malee qabsoo Oromoo kana burjaajessuudhaaf malee dhugaa Oromoon barbaadu sanaa fi nagaa Oromoon barbaaduu fi gootni nagaa barbaadee nagaadhaan qabsoo isaa godhachuuf biyya keessatti gole sana bakkaan geessisuu fi natti hin fakkaatu. Kanaaf jarri kun gocha waggootii torban waggaa 27 keessatti jireenya isaanii keessatti maal godhaa turan? Kanaan dura maal godhaa turan? Amma maal irraa eegi?
Namni tokko qaama waa irraa eegu tokkorraa waa gaarii eega. Ifatama yaada ati barbaadde yookiin immoo gaaffii ati na gaafatte sana akka sanatti si deebisudha. Maaliif hoonaan jette durumaa qabeen inama nu ture. Jara kanarraa amantii irraa qabu. Amantii irraa qabaachuu dhabuu sanarraa hanna har'a walla isaan godha kanaaf. Wanni jedhu maaliif hoonaan jette namni namummaa qabu ilmoo namaaf kabaja qaba. Namni namummaa hin qabaan kabaja ilmoo namaafillee rabbiifillee hin qabaatu. Kanaaf qaamni kana godhan kun ilmoo namaa jagna goota mootummaa Tigree har'a kufee Tigraayitti gale kanaaf gootawwan kun gumaacha guddaa godhan. Qaamotiin gumaacha mootummaa gooftoluu isaanii kuffisee sadarkaa kanatti geessise. Nagaadhaa obboleeyyan kiyyaa jedhee galeetti isaan wajjin nagaadhaaf hojjechuudhaaf qaama gale goota jagna gale tokkoon akkanatti mankaraarsuun namummaa dhabuu isaanii mul'isaa jechuudha. Wanna isaanirraa hin eeggamu waggaa 21 keessatti 27 keessatti wanna irraa nagar gocha ilmoo namummaa nama godhaan baane tokkorraa kana godhanii eeguun illee rakkisaa ture jechuudha. Sanatudha rakkoo. Kanaaf isaan irraa waa biraa eeguun anaan akka kootti natti hin fakkaatu. Sirriillee miti jedhee tana yaadaa jechuudha. Dhiifatama akka yaada gaaffii keetti si deebisu garuu immoo qaama kanarraa wannan dubbadhu hin jiraatu fansin jedhaa jiru. Bareeda. Dhugaadha malee kuni beekamaadha. Warra kanarraa waa'ee gudhaafi miti. Walumaa wal qaabachiisuu rakkina keessa jiranii haasa'uun dirqii waan ta'eef kuni garamitti nama geessannaa waan akkanaa kaafneerraa haasa'u garamitti deemuu qabnaa akka akeekkannuufi malee warra kanarraa waan sirnaa eegamaa waan gootota keenyaa isaanitti machuu keenyaa miti walitti himu. Maaliifin gootota fi bakka iddoo akkanaa harka warra xurii kaa'anii tasgabbaanii taa'uun sirna kan taane wal qaabachiisuuf malee ofuma warri gola qabsoo keessa jiru warri bilisummaa hawwu warri karaa salphinaa kana lagatuu fi tuffatu akka of ilaaluuf kana maalinni namni goota isaa jarri kun Finfinnee keessaa akkuma jedhe mudhii isaanirraa qawwee eeggatanii uummata Oromoo amananiiti. Otoo asmaraadhaan ka'in otoo bakka jiranii bakka bosonaatiyyis hin deebi'in uummata Oromoo amannee galla malee mootummaan kun amala gantummaatiin beekamaa jedhanii irra deddeebi'anii dubbataniiru. Uummata Oromoo amannee gallaan uummata Finfinnee jiru duwwaa uummata Oromiyaa keessa jiru duwwaadhaa miti. Uummata Oromoo amannee gallaan nus hin dabalata. Uummata Oromoo iddoo jiru guutuutti. Kanama wanti kaafnuufis kanumaati. Goota fi harka gantuu kaa'anii kan dhiibee galchees nuyi biyya keessaa biyya alaati. Jarri kun afaan qabsoo dubbatanii akka fe'eyyuu haa ta'u yakka waggaa 27 keessatti waan fe'eyyuu haa ta'anii kan ittiin gowwoomames egirii gaafas alagaa humna qabu jalatti dhiibamanii qabamanii yakka raawwachuuf dirqamanii har'a eega carraan gara barcumaatti isaan fidee sana uummata kana kiisuu danda'u cubbuu sana waan gaarii hojjechuudhaan ofirraa dhiquu danda'u amantaa jedhu qabaatee akka uummataatti uummanni Oromoo qabsoon kun gara biyyaatti akka galtuu fi nagaaf jecha mudhii isaarraa qawwee akka hiikkatu kan dirqe. Gaafa sun ganamu sun yakkan turre carraa kaayyoon qabsoos cabsaa sadii qabaa. Cabsaa sadii keessaa filannoon duraa cabsaan inni duraa karaa nagaatiin yoo danda'ame filannoo karaa nagaa
tin gaafii uummata kanaatti deebii gochuu galii gochuu. Kanaaf jecha filannoo sana fudhachuu fi carraa sana yaaluudhaaf murteessuun uummanni akka uummataatti sanaaf dhiibuun badiin turre. Amma badiin sun gaafa amantaan sun ganamu gaafa gantummaan raawwate gootonni mudhii isaanii irraa qawwee isaanii hiikkatanii abdii uummata Oromootiif jecha fedhii uummata Oromoofi jecha ajaja uummata Oromoo kabajanii biyya keessatti galan warra manadhaa jiru duwwaadhaa miti. Warri manadhaan jirres iddoo hundattuu namoonni maqaa qabsoo kanaatiin socho'an inni xiqqaan inni guddaan amma mataa qabsoo kanaatiin eegalee rakkinaa fi gidiraa guddaa keessatti innaa jiru akka uummataatti teenyee ilaaluun salphina haguuggachuu filachuudha. Kanaaf kan kana kaafnuu fi murtii akka qabaannuuf. Jarri xuriin kun har'a warra masaraa mootummaa jiruu miti. Maal jedhaa jira? Kaayyoo warri nafxanyootaa lafa kaa'an OPDO keessaa adeeppaa ODPaa keessaa sabboontota isaan sabboontota hundaanuu nama mirga Oromootiif dubbatu hundaa nama mirga Oromootiif Oromoo mirga Oromootiif quuqamu hundaa onagaawiyaan yookiin warra ilaalcha onag adda bilisummaa Oromoo baatu jedhu. Har'a waan adii godhutti quufanii onagaawiyaan yookiin ilaalchi adda bilisummaa Oromoo baatu sabboontummaa Oromoo baatu odeeffaa keessaa qullaa jiraa jedhanii ifa baasanii afaan baasanii dubbachaa jiru. Isa kana immoo isaan godhan isaan duwwaa miti kan dubbate. Hooggantoonni ODP keessaas kanuma irra deddeebi'anii dubbachaa jiru. Sabboontota OPDO keessa jiran kumaatama hedduudhaan qulleessaa ajjeesaa hidhaa jiru. Toftaan isaanis sabboontota OPDO keessaa ajjeesanii sabboontota ABO keessaa hidhuu fi gidirsuu. Isa kanaaf Komaander Salamoon Taaddasaa ajjeesanii qabsaa'ota adda bilisummaa Oromoo keessaa itti yakkuun waan beekamu. Kanaaf akka Oromootti wareegama qabsoo miliyoonaan goototatti kanfalle kana akka adda addaatti kanfalle kana teenyee ilaaluun falaa fi malan ta'uu uummanni Oromoo iddoo hundaa innaa uummata Oromoo jennu nu warra dubbannus in ilaallata waan ta'uu danda'u waan nurraa eegamu akkuma isin jettanu har'arraa kaafnee gumaachuudhuma qabna. Salphattoota kan harkatti gootni kee bobaa kee jalaa qabamee mana hidhaa kaa'amuu duwwaa toon ta'in mana hidhaatti akka dhaqxeen gaafanne si gochuu caalaa duuti hin jiru. Salphinni hin jiru. Salphinni kana caalaa lakkii kanarra wayyaa jedhamu hin jiru dhugaa dubbachuudha. Kanaaf akka Oromootti kana dhaabbannee yaaluudhuma qabna yaada jedhuun waan isin jettan irratti dabaluu barbaada. Waan dabaltu qabdaa Daawit. Eeyyani asirratti xinnoo ilaalchi kiyya dogoggora ta'uun maraa garuu immoo ilaalchi kiyya gabaabsee siimoonniiruu fi ani sadarkaa qaamni mootummaa biyya bulchu kuni sadarkaa siyaasni isaa kufuutu natti mul'ata. Wanni isaan godhan kun hundaa waa godhan dhabuurraatii godhuu isaanii argita. Anaan kanatu natti mul'ata. Kufaatii isaaniitu natti mul'ata. San lammata Oromoon qabsoosaa ni calqabe malee hin xumurre. Ittiin goolabu. Goolabachuudhaaf immoo sammuun Oromoo fi dandeettiin Oromoo gahaa natti fakkaata. Qabsoo godhamu keessatti wanni sadarkaa sanatti kennee mootummaan kun lakkii nutis dogoggorree jirraa gaafa kan jedhee gadi ba'u qaama keenyaa jedheetina dhimma kanarratti carraa kenneef malee Oromoon dandeettii isaas humna isaas ammallee kan itti qabu natti fakkaataa jechuufan jedhaa jira. Kanaaf mootummichi sadarkaadhaan kufaatiin isaa sadarkaa dhufee fi ammarra jiru sadarkaa kufaatii isaanii
irra ga'uu isaanii mul'isaa jechuudha. Sanarraa kan ka'edha waa godhan dhabanii achis deemanii asis deemanii siyaasa isaaniitiif wannan tolle kufaatii isaanii ofiima isaaniitiif muddamsaa irra adeemaa jiran jechuudha. Uummanni Oromoollee kaleessa ammam sadarkaa kamitti isaan laalaa ture har'a isaanuu akkamitti Oromoon isaan laalu of beekuu jechuudha. Kanaaf wanni Oromoo qabsoon Oromoo caala bushaachuusaa gahuu isaatu natti mul'ata. Bareeda Daawite sirriidhuma amma isaanii wanta jette kuni waan dharaa miti waan karaati garuu warri kun warri baduu nama balleessee baduudhaa fi tattaafate jarri kun akka badan beekamaa otoon badin garuu nu balleessuu hin qaban amma nu balleessaa jiru dabalanii akka nu balleessaniif carraa kennuuf hin nurra jiru yaada jedhuun qaba biraan umee gan Daawitii kenne waan dabalattu qabda. Wanuma tokko tokkoon dubbachuu barbaada. Beektuu wanna tokko waan hubachuu nurra jiru. Oromoon fira akka hin qabne wal malee akka fira hin qabne hubachuutu nurra jira. Maaliifin kana jedhee yeroo ammaa kanatti Isaayyaas Afawarqee akka jirutti uummata Oromootirratti kanuma duraan barate sani hojjechuudhaa fi magaalaa Finfinneetitti waraana isaatis naqee daldaltoota isaatis naqee Abiyyiin karaa kennee fi karaa saniin qaxxaamura dhufaatoo jira. Duris waan hojjete nun beekna Oromoon kanas hubachuu ishiirra jira. Diina malee Oromoon firan qabdu. Firri keenya wal duwwaadha. Yaa Oromoof hin dagatinaati. Jabaadhati diina kana qarriffaa isaa caccabsa. Ilkaan saditu hafe sadeen sandaaraa godha. Wanni biraa wanni tokkollee wanni nu eegnu jiru. Ani kanuman jedha xumura ittaa goonu mootummaa miti kashalabboota tana gaangistaroota tana haa dhabamsiifnu. Gaangistaroota warri mootummaan qaban mootummaan hin jirtu biyya sanitti. Mootummaan naannoo tokko duwwaan to'attu odoo mootummaa taate golee Oromiyaadhaa guutuu yookiin maqaa falfala Itoophiyaa guutuudhaaf silaa qabachuu ishiirra jiru. Kanuman jedhan jaallan. Bareeda biraanu yaada gaarii dabalte immoo kan gaafa Eertiraa jirru gaafas adda bilisummaa Oromoos galateeffachaa ture kora 2017 ta'e keessatti haasaa fi haala ta'e dhaggeeffannee jirra. Biyyi tokkittiin akka fe'ettu haa ta'u waan sana dura raawwatan akkuma beekamutti ta'e biyyi tokkittiin adda bilisummaa Oromootii fi golgaa taate qabsoo bilisummaa Oromootiif jecha waliigalatti golgaa taate Eertiraa duwwaa turte. Garagalanii waan amma jette kana gochuun waan biraa ta'e jechuu kooti. Isa waan ta'e galata adda bilisummaa Oromoos akkanumatti akkuma amma jenne kanatti galateeffate gaafa Finfinnee galees gaafa addaa gaafa Eertiraa jirus hordoftoota keenya sagantaa har'aaf qabannee isiniif dhiyaannee mata duree guyyaa gootota Oromoo jedhu jalatti gaafii adda addaa kaafnee Biraanuu Baldaa fi Daawit Dheeressaa wajjiniin mari'annee nu wajjiniin turuu keessanii fi galata guddaa isiniif qabna. Amma sagantaa ittaanu walitti deebinutti nagaaf nuuf tura. Biraanuu fi Daawit fayyaa ta'a galatooma sagantaa kootti dhiyaattanii yaada nu qooduu keessaniif. Galatoomi barbaadaatis jedhi nagaan. Ulfaadhu obbo Barbaadaa jiraadha nagaan jiraadha. Baay'ee fayyaa ta'a. Kan hin dhaabbadhu fuula keessan dura nama jiru miti nama du'ees miti gidduu tanaan jira. Isaan kalee kufan bariin kufnee nurra jaallan sanii yoomu jiraataan oggayyu urjiin bara bara. Jaallan sanii yoomu jiraataan oggayyu urjiin bara bara. Duula bobbaa diinaa meeqarraa hafne galata waboo fi qeerroon as geenye. Irbaata rasaasaa warri ta'ee darbee osoo jiraataniif garaan nu aare. Oromoo sabni koo dhiiraa dhalaanii harka fuudhee shamaa walii galaanii. Dargaggoo shamarran hawwan manguddoon
baganuu jiraatan jiruunu waan guddoo. Oromoo sabni koo dhiiraa dhalaanii harka fuunee shamaa walii galaanii. Dargaggoo shamarran hawwan manguddoon baganuuf jiraatan jiruunu waan guddoo. Baganuu jiraatan jiruunu waan guddoo. Baganuu jiraatan jiruunu waan guddoo.